Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii keenya bagan dhuftanii Dr. Irboo Jaalati har'a kanan dhufe gorsa gabaabduu takkan isin biraan gahuu dhufe ishiinis maalidha namoota gara mana yaalaa deemaniif dha. Namoonni gara mana yaalaa deemuun dura wantoota ijoo sadee wayii gochuu kan hin qabnee fi wantoota gochuu qaban gochaanis haa ta'u sadarkaa jechaati wantoota gochuu hin qabne sadan wayii tan isinitti himuu dhufe. Maalifiini yeroo garaagaraa darbee wanti mul'atu yeroo tokko maamilli fi ogeessi yerootti miscommunication irree uumame yerootti walitti hanga buututti illee yeroo deemamu darbee ni mul'ata. Suni kan madde kaa miscommunication irraa fi haalatti wal hubachiisuu dadhabuurraa kan maddudha. So sanumaaf jechaanis waan ofii kiyyaafis experience godharraa fi itiksii jirus walitti fidee waan jiru namni maal gochuu hin qabne gara mana yaalaa gaafa deemu namni maal gochuu hin qabne jedhu waan gabaabduu wayii isinitti muufan dhufe hanga dhumaatti nu wajjin tura. Egaa wantoonni sadan namni gara mana yaalaa yeroo deemu hospitaalas ta'e health facility biraa yeroo deemu gochuu hin qabne keessaa inni tokko ani kanan laalamuu dhufe an raajii laalamuu dhufe yookaan immoo an ultrasound laalamuu dhufe yookaan dhiiga laalamuu dhufe jechuu hin qabu namni tokko. Maaliif jennaan wantoota amma jedhe kana ta'e kan biraas kan ajaju hakima. Akka barbaachisummaa isaatti history fudhatirraa ka'ee physical examination waan jedhamu jira isaa walitti dabalatee qorannoowwan kunniin ni barbaachisa yoo ta'e ofiisaatiif ajajaa jechuudha. Yoo kan hin barbaachisne ta'e sababni wanti kun ajajamuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf nama sanirraa kan eegamu dhukkubsataa sanirraa kan eegamu mallattoo isaa itti himachuudha. Mallattoo isaa qulqulleessee itti himachuudha akka hakimni sun gaafatetti mallattoo isaa waan isa godhu hunda isaa waan beeku waan itti dhaga'ame isa dhugaa isaa itti himachuudha malee kana naa ajajii sannaa ajajiin sun gahee hakima saniiti jechuudha. Yeroo tokko gaa namoonni hubannoo dhabuurraa waan ta'uuf kun acceptable inuma accept ta'e inuma fudhatama callee accept ta'a because fakkeenyaaf namni baay'een ultrasound isaa ta'u x-ray waan hundaa waan arguutti fakkaata. Waan achi jalaa dhokatu waan jiru sitti fakkaatu dhukkuba hundaa isaa waan argamu itti fakkaata. Sun gaa hubannoo dhabuu fi waan san waan hin beekneefidha jedhamee hubatama. Ta'us garuu kaa wanti nama kamirraa eegamu hanga danda'amaa ta'een hanga tarii yoo namni sun ogeessa ta'e weel yoo ta'uu baate garuu mallattoo isaa sanuma itti himatee achi booda hakimni sun histirii isaa fudhatee ofii waan laalu san laalee dhukkuba isaa sanirra gahee achi booda dhukkuba isaa san immoo confirm yookaan immoo mirkaneeffachuudhaaf investigation yookaan immoo qorannoo dabalataa ni barbaachisa jedhee kan itti amane ajajaa jechuudha. Sanirraan kan hafe haallitti dhukkubsataa sun qorannoo kana ofii ajaju hin jiru jechuudha. Tarii ogeessa wajjin irree wal jala darbuu fidaa jechuudha. Tokko isa. Lamaffaa namni kamiyyuu gara mana yaalaa gaafa deemu dhukkubni koo kana jechuun qabu. Kana yoo jedhu namni sun haga ogeessa hin taanetti kan inni beeku mallattoo dhukkuba isaa sani malee dhukkubni isaa sun mallattoo isaa beeka malee dhukkubni isaa maal akka ta'e beekuu dhiisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Tarii dhukkubni nama kanaa yoo dhukkuma beekamaa fi kan kana dura confirmed ta'ee mirkanaa'ee hordoffii qabu yoo ta'e kan fakkeenya kan akka dhukkuba onnee ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa dhukkuba sukkaaraa gaggabduu fi dhukkuba biraa already kan barame yoo ta'e weel dhukkubni kiyya kana hordoffiidha kan dhufu jechuu danda'a. Sanirraan kan hafe dhukkuba haaraa mallattoo wayii qabatee dhaqee dhukkubni koo kanaa kana naa godha jechuu hin qabu jechuudha. Because haga ogeessa hin taanetti still namni kun mallattoo dhukkuba sanii beeka malee dhukkubni sun maal akka ta'e beekuu dhiisuu danda'a. Inni beeku waan itti dhaga'amu san waan ta'eef jechuudha. So sunis amma ta'e miscommunication fi mislead gochuu danda'asi attractivism namatti hin tolu haala saniin yoo approach godhamu jechuudha. Kanaaf an dhukkubni kiyya kana naa godha sama hin jedhinaani because haga ogeessa ta'e haga hakimas ta'e hakima yoo ta'u baate waan san isinirra hin beeka waan jedhamee yaadamuuf barateera nama biraas yaalaa jira waan ta'eef experience mataa isaa danda'e qabaachuu danda'a. Kanaaf
isin waan isin godhu qofa itti maddaa malee dhukkubni kiyya kana qoricha kanaa na ajaja dhukkubni kiyya kana wallaansa kanaa na barbaachisa jedhina. Tokko lammaffaan isa kana. Sadaffaan an doktor xaa'oo kan doktor yaa birattan wallaanamuu barbaada hin jedhina. Hospitaala deemtanii yookaan health facility kamuu deemtanii ani tarii namni isin beektan jiraachuu danda'a health facility san keessa namni isin beektan jiraachuu danda'a weel nama beektan jiraachuun gaariidha haa ta'utii garuu nama san namni sun tarii bakka isin dhaqxan hojjechuu dhiisuu danda'a ogummaa isaa biraa ta'uu danda'a kutaa biraatu hojjeta ta'a hin beekamu. Kanaaf isin kan godhuu qabdan haala adeemsa mana hojii saniitiin bakka sirni mana hojii adeemsi mana hojii sanii isin ergetti dhukkuba keessan himattanii wallaanamuudha malee ani ekelee biratta wallaanamuu barbaade maal jechuun qabdanii jechuudha mana organizationii mootummaa keessatti. Tarii sun immoo hakima si fuuldura jiru sanis innis xiqqoo meejiin taane tarii akka horatu gochuu danda'a yookaan immoo itti toluu dhiisuu danda'a jechuudha. Because it is inconvenient. Nama si yaalu fuuldura teessee nama biratti yaalamuu barbaada yoo jette itti toluu dhiisuu danda'a jechuudha. Barbaaduu danda'a namni sun garuu convenient ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Itti toluu dhiisuu danda'a because bakka sanan jiru bakka itti ergamte sanitti bakka san kan jiru nama si fuuldura jiru san si yaaluudha jira waan ta'eef akkas jedhamuun barbaachisu jechuudha. Tarii nama beektasan yoo jiraate dursitanii yeroo gara hospitaalaa deemtan nama san communicate gootanii bilbila isaa ta'u garaa biraatiin nama san communicate gootanii haalatti namni sun yoo dhuguma isin gargaara ta'e yookaan immoo kan isin wal'aanu ta'e kallattiidhaan tarii faayilli keessan irra gara nama sanii dhaqee namni sun wal'aansa keessan irratti akka hirmaatu taasisuudha jechuudha. Sanirraan kan hafe bakka manni sun itti isin erge dhiistanii bakka kanaatitti yookaan immoo akkuma kanaa birattan yookaan ogeessa kanaa birattan wallaanama yoo jettan sun gaariin ta'uu jechuudha. Ogeessan illee sama inconvenience akka uumamu taasisa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wantoota kana sadeen gochuu dhiisuudhaan safely tajaajila barbaachisu argattanii otoo ogeessanis wal jalan darbiin institutionii sanii bahuu dandeessu jechuudha. Kanaaf gabaabumatti wantoota amma jenne kan tokko nama ekelee yookaan obbo Xaab yookaan doktor Xaab biratti yaalama jechuu hin barbaachisu. Lammaffaa an kanan laalamuu dhufe an ultrasound laalamuu dhufe an raajii laalamu yeroo tokko amma kubsataan baay'ee otoo kubsatu gana ogeessi sun dhukkuba isaa san ganaayyuu otoo hin bariin ganaa isa baruudhaa waan meeqa otoo godhu dhukkuba isaa san himachuu mallattoo dhukkuba isaa san himachuu dhiisetti an raajiin ka'uu dhufe yookaan immoo an ultrasoundiin ka'uu dhufe maal yeroo jedhutu jira jechuudha. Kun waan hin jedhamnedha. Kanaaf waafeesoo ta'e haa xiqqaatus haa guddatus ogeessa santu beeka waa'ee isarra ogeessa santu beeka jechuudha waa'ee dhukkuba sanii akkasittidha kan amanamusi dhugaan jirus immoo isuma jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa gochuu dhiisuudhaan yeroo gara mana yaalaa deemtan namoota wajjin illee walitti bu'uu hir'isaa isinillee tajaajila sanii haalaan akka argattan isin fayyada. Kanuma dhagursinan isiniif qabadhee dhufe fayyaa ta'a.